Media Network. Subscribe, share, like, nu goda galatoma. Egaa kana kanneen gabaa akkuma beekamutti Oromiyaawwan keessatti iddoowwan garaagaraa hedduutti itti fufee jira. Kanneen keessattuu Shashamannee irratti gartanii wantoonni oomishoonni kibba keessaa dhufu jechuudha. Akka gama magaalaa Finfinnee seenuu godhuudha. Magaalaa Finfinnee seentar giddugala qabsoo Oromooti. Magaalaa Finfinnee giddugala qabsoo Oromooti fi magaalaa dippiloomaatota addunyaati jechuudha. Qabsoon nuti goonu ilmaan Oromoodha. Magaalaa Finfinnee imbaasiiwwan achi keessa jiran, ambaasaadoroota magaalaa san keessa jiran, kan Ingiliis, kan Awurooppaa, timaantimaa fi shunkurtii fi dinnichaa isaan nyaatan dhabsiisuudha jechuudha. Jireenyi qaala'insa jireenyaatti dabalu. Mootummaan kun girgiriitti bu'aa jechuudha. Ambaasaadoroonni waan nyaatan yoo dhaban biyya san gadhiisanii deeman jechuudha. Imbaasiin Ameerikaa, imbaasiin Ingiliis, imbaasiin Raashaa, imbaasiiwwan Awurooppaalootaa fi biyyoota hedduu jechuudha. Kana qeerroon bal'inaa irratti dalagaa jira jechuudha. Keessattuu konkolaataawwan gaazaa fe'anii biyya Itoophiyaa keessa socho'an, kan Jibuutii irraa dhufan, kan baaburaan deeman sochiiwwan kamuu yaamichi qeerroon godhe kana kabajuudhaan akka sochiin gaggeessine sodaa qabanirraa abbootiin qabeenyaa kasaaruun barbaannu qeerroon gaa tarkaanfii zamana wayyaanee fudhates haa ta'uuti zamana ilmaan Oromoo ajjeesuttis tarkaanfiiwwan qeerroon fudhatu baay'ee waan nu sodaachisuuf dunyaa keenya dhabuu hin barbaannu. Kanaafuu labsii qeerroon baase kana lagannaa gabaa kana ni kabajana jedhanii warroonni sochii kana dhaabanni jiru jechuudha. Keessattuu warroonni abbootii qabeenya buna fakkeenyaaf bunni biyya Itoophiyaa keessatti diinagdee yookaan ikoonomii biyya Itoophiyaa biyya alatti erguudhaan galii biyya Itoophiyaa argattu jalqaba irra kan jiru buna. Bunni kun bunni yirgaa caffee gara hawaasaa keessa bahee Shashamannee dhufe jechuudha. Qeerroo Shashamannee, qeerroon Arsii Nageellee, qeerroon Zuwaay, Dugdaatii fi qeerroowwan hanga qooqaa mojotti ka'utti akka karaa san sochiiwwan garaagaraa hin godhamne qeerroon dhaamsa dabarseen abbootiin qabeenya yookaan daldaltoonni buna naggadan kan impoort ekspoortii biyyoota Awurooppaatii fi biyyoota Ameerikaa Starbucks faaf dhiyeessii kana dhiyeessan ajaja qeerroon fudhatee fi tarkaanfii amma qeerroon fudhachaa jiru kabajuudhaan lagannaa kana akka isaan sochii hin goone godhaa jiran jechuudha. Qabxiin kiyya inni lammataa bunni Harargee irraa dhufa. Bunni jalqaba bunni Harargee yeroo hundaa'u bunni Harar sadarkaa tokkoffaa jira kwaalitii fi gurgurtaa irrattis sadarkaa jalqabaa kan qabatee jiru jechuudha. Bunni Harargee keessaa dhufu qeerroon Harargee, qeerroon Karramillee, qeerroon Baroodaa, qeerroon Hirnaa, qeerroon Galamsoo, qeerroon Baddeessaa, qeerroon Awwadaay, qeerroon gartee Harargee guutuu Harargee lamaanii jechuudha. Tarkaanfiiwwan jabaa fudhatanii sochiin keessattuu diinagdeen bunaa fi jimaadhaan kan beekamtu Harargeen jechuudha. Qoqqobbii amma yookaan ammoo labsii qeerroon baase kana kabajuudhaan akka gartee lagannaan kun hojiirra ooluu fi diinagdeedhaan mootummaa Itoophiyaa yookaan mootummaa sirna Abiyyi kana raasuudhaaf tarkaanfiiwwan fudhataman daldaltoonni ijoolleen amma fakkeenya warri buna guurus haa ta'uuti warri buna jimaa kana cabsee tolchee aqaaru haa ta'uuti qeerroon jaaramanii bifa adda addaatiin bifa maayikirootiin jiran waan kana isaanis lagatanii oomishni sun achirraa bahee biyya Jibuutii dhaqee akka doolaara Jibuutii irraa hin finne hargeysaa dhaqee akka achirraa doolaara hin finne qoqqobbiin kaa'ame kun kasaaraa mootummaa Abiyyiirra kasaaraa guddaa geessa jechuudha. San qofaa miti. Lagannaan gabaa yeroo godhamu jimaa kun magaalaa Awwadaayitti gurgurama. Irra baay'ee isaan beekan. Galiin magaalaa Awwadaa argattu zamana wayyaanee jirtuyyuu gara miliyoona 10 argatti guyyatti. Guyyatti birrii Itoophiyaa miliyoona 10 magaalaa galchu. Har'a ammoo san daran dachatachaa ta'a jechuudha. Mootummaan federaalaa irra mallaqni galiin inni magaalaa sana irra dhabu diinagdee Itoophiyaa hiddaarraasa jechuudha. Maaliif mallaqni kun gama baankii daldala Itoophiyaa fi baankiiwwan garaagaraatiin rooteetti godha jechuudha. Finfinnee irraa Hargeysa irraa Marree irraa maaltu miidhama jechuudha. Mootummaan kun baankiin daldalaa fi galiin inni argatu daaqaa deemaa jechuudha. Inni raafama hiddaan socho'a jechuudha. Maal godhame infileeshiniin mootummaa kana mudata. Infileeshiniin diinagdee yeroo mootummaa kana mudatu ammoo mootummaan kun uummanni yookaan jiraattonni biyya san keessa jiran inni jiraattonni biyya san keessa jiran qaala'insa jireenyaatiin akka mootummaa kanatti finca'an gochuudhaaf qeerroon tarsiimoodhaan itti deemaa jira jechuudha. Jimmarraa bunni dhufu, bunni iluu baaboru, bunni Wallagga keessaa bahu, diinagdee Itoophiyaa guutuu kan qabatee deemu, Itoophiyaan lubbuu qurxummii bishaan malee jiraatti. Itoophiyaan Oromoo malee jiruu qabdu biyyi Itoophiyaa jedhamtu. Bunni iluu baaboru irraa dhufu, Wallagga irraa dhufu, Jimmarraa dhufu, Harargee keessaa bahu guutumaan guututti dhaabatee jira. Ala isin mara qaba. Guyyaa sadi qofa
mootummaa kana qamadii inni buna inni gama Jibuutitti ergu yoo ka dhaabbatu taate kasaaraa diinagdee mootummaa kana mudatu yaada. Markabni Itoophiyaa kan Jibuutii jiru kan bahara guddaa asii fe'ee dooniidhaan biyya Jibuutii biyyoota garaagaraa geessu. Nakkoon qabatamu. Biyyoota garaagaraa geessu jechuudha. Ni dhaabbata jechuudha markabni markabaa sun ni dhaabbata jechuudha. Kana maaliif jechuu barbaade beektanii? Wanni guddaan kana jechuu barbaade fakkeenyaaf bunni Itoophiyaa irraa deemu foon Itoophiyaan ala ergiti re'ee qaltee foon adda addaa kana biyya alaatti ergiti jechuudha. Har'a gabaan Nageellee Booranaa gaala gurguruun hin jiru. Odaa akkasuma gabaan Baabbilee hin jiru. Gaalli Adaamarraa fe'amu loon Adaamarraa fe'amu. Kana jechuun beeka baaburri Itoophiyaan Abiyyiitiin fe'u daldaltoonni Abiyyi mallaqa kennan. Konkolaataa mootummaan guguddaan karaa kana deemu tiraakara kun hundi ni dhaabbata jechuudha. Wanni takka hin jiru jechuudha. Gaasni hin jiru, bunni hin jiru, loon hin jiru, ni daldalli tokko hin jiru. Kun amma eksternaal jedhama lakkaa'u. Gama biyya alaatti hin jiru doolaara diinagdee mootummaa Itoophiyaa kana raasuu irratti kasaasuu irratti waan guddaadhaaf nu gargaara jechuudha. Guyyaa sadiif yoo ka waan kana qeerroon walitti dhaabdee tarkaanfii fudhatu taate mootummaan Abiyyi gargaarsa mootummoota ollaa yookaan mootummoota biraa gaafachuu isaa waan hin oolle isin jechuuf sirriitti na dhagaa waan isin jedhu kana kun amma eksternaalidha waan alaati kun amma ka alaa keessaa inni xiyya qabxiin guddaan maalidha ilmaan Oromoo biyya alaa jirtan kan Awurooppaa jirtan kan Ameerikaa jirtan kan Kanadaa Awustiraaliyaa jirtan baankii daldala Itoophiyaatii fi baankii mootummaatiin akka maallaqa keessanitti hin argine maal yoo jettan sababa koronaatiinuu mallaqa alaarraa erguudhaaf rakkoowwan sochiin tokko tokko waan hin jirreef mootummaan Itoophiyaa mallaqa hin qabu doolaaraa fi yuuroo dhabee jira. Doolaaraa fi yuuroo dhabuun mootummaa Itoophiyaa impoort ekspoort godhuu irratti kasaaraa guddaatti fide jechuudha. Meeshaa biyya alaarraa yeroo galchu abbaan qabeenyaa tokko baankii daldala Itoophiyaa dhaqee yookaan naashinaal baankii irraa LC'dhaan yuuroo yookaan doolaara irraa fudhata. Awurooppaa irraa yoo bitachuu barbaade yuuroodhaan. Ameerikaa fi biyyoota Eeshiyaa fi Chaayinaa fi biyyoota Arabaa ta'e immoo doolaaraan. Yoo doolaarri akkasitti ergitu gama mootummaatiin hin ta'in mootummaan abbootii qabeenya kana waan kennu hin qabu. Saamma kanatti mootummoonni addunyaas mootummaa kana cinaa dhaabbachaa hin jiran. Mootummaan kun hiddaan raafamaa jira. Kasaaraa diinagdeetii fi kasaaraa siyaasaa kana hin jedhamne Abiyyi ragaa jira. Qeerroon Oromoodha, hawaasni Oromoodha kan biyya alaatii hiriira baatanii iyyitan sagalee keessa qeerroo dhageessistan qoqqobbii diinagdee mootummaa kana irratti godhuudhaan mootummaa kana akka doolaaratti hin argine akka yuurootti hin argine qabsoo karaa nagaa goonu keessa diinagdee mootummaa kanaa ispaayinaal koordii dugugguru lafee duudaa isaa ka ta'e doolaaraa fi yuuroo irra dhaabnaan mootummaan Abiyyi ni rukutama jechuudha. Akkana diktaatara ta'e Awurooppaa dhufee maallaqa kadhachuun ta'u inni hin ta'u jechuudha. Hin danda'u jechuudha. Kanaaf maallaqa keessan akka baankii daldala Itoophiyaatti hin argine karaa tooftaalee fi tarsiimoo ittiin maallaqa ergan kana jedhee isinitti himuun barbaadu miidiyaa gubbatti jechuudha. Haasawuu waan nan barbaachisne jechuudha. Kanaafuu mootummaa kana laamsheessu. Yeroo mootummaa kana laamsheessu immoo obboleessa kee wajjin guddatta jechuudha. Obboleessa kee guddifte jechuudha. Maatii kee guddifte jechuudha. Tooftaa fi tarsiimoo garaagaraatiin maallaqni kun akka maatii kee bira gahu gochuu hin dandeetta jechuudha. Kana isin himuu barbaada jechuudha. Waan eksternaal biyya alaarraa ta'e kan godhamuu qabu maallaqni biyya Itoophiyaatti ergamu saantimiin takka karaa Abiyyiin akka hin deemne kaasnaan Abiyyi qullaa wayyaaneen keessaa qullaa gootee kaasnaa itti kennite waan takka hin qabu. Kanaaf mootummaan kun kasaaraa dinagdee guddaa fi hamaa keessa fi cimaa keessa jira jechuudha. Kanaaf wal qabatee immoo amma intarnaali dhufu gara biyya keessaa jechuudha. Yeroo gara biyya keessatti dhufnu geejjibni yookaan sochiin karaan keessattuu guguddaan biyyattii wal quunnamsiisu kun cufamuun dhiibbaa dinagdee fi siyaasaa akkamii mootummaa Abiyyi irraan geessa kan jedhu ilaala. Fakkeenyaaf abukaadoo fi muuziin haa ta'uti wanni ilma namaatiif barbaachisaa ta'e kasilaa ilmi namaa amma fayyadamu. Shunkurtaa dinnichaa fi timaatimni zuwaay maqii qooqaa faarraa dhufu. Hin jiru kun hin cufama jechuudha. Akkuma deengadda qeerroon guyyaa sadiif lagannaa goote magaalaa Finfinnee guyyaa sadii keessatti shunkurtii fi timaatimni birrii 40-50 seenee uummanni magaalaa Finfinnee dhumnee jechaa jira jechuudha. Akkuma maraaraan bal'as hin jira jechuudha. የሚበላውን ያጣ ህዝብ መሪውን ይበላል ይገረን ኡመኒ ዋን ያቱ ደበ ወገነሳ ኛታ ይገረን ከናፍ ዲባን ቄሮ አቺ ጎዱ ወረኑ በላለፈት ወረኑ ሞሩ ከመ መጋላ ፊፊኔ ከስ ይራቱ ናፍጥኙ መጋላ ፊፊኔ ከስ ይራቱ
waan nyaatuu fi waan dhuguu hoo kadhabu taate mootummaa kanarratti fincila jechuu namni kun. Mootummaa kanarratti nama fincilsiisuudhaaf nuti tooftaa fi tarsiimoowwan ciccimoo fi ijjennoo qaban kan namoonni achiisan kan abdii namatti toranii fi kan galma ga'iinsa qaban kan gartee mul'ata keenya galmaan ga'uu fi kaayoo keenya galmaan jenne mootummaa Abiyyi harka duubatti micciirree kaballee kaalchoodhaan dhoofne hoggantoota teennallee achi keessa baasuudhaaf tarkaanfiin qeerroo fudhachaa jiru karaa cufuudhaan fi daldalli sochiin takkan goone labsuun kun warri qeerroon beekne warri qeerroo turin barinillee hin beekan guyyaa kanallee dangaddallee qeerroo maal akka gochaa ture sirriitti waan beekaniif sodaa kana waan qabaniif daldaltoonni sabab sablammoonni irra nu ciraa dhaabbachaa jiran shira Abiyyi hubachuu fi yaaduudhaan walaayitaa guutuudha abukaadoo walaayitaa irraa fe'amu hin jiru jimaan balaceen achirraa finfinnee deemu hin jiru kaarragga irraa deemu hin jiru magaalaa finfinnee keessa warri araada adda addaa fi maarree qabu kunillee borganama mootummaa kanarratti waan ba'uun isaan oolle jechuudha finfinnee illee ta'iti Itoophiyaan Oromoodhaan akka jiraattu Oromoon ispaayilaal koodii handhuura biyya sanii ilmi namaa nardiin biyya Itoophiyaa guddoon Oromiyaa waan taateef Oromiyaan siyaasa Oromiyaadha biyya sana kamta akka kamiidha jijjiirama akkamii akka fide hundi keessan agartanii jirtan jechuudha. Kanaan wal qabatee Abiyyi Ahmad warshaa daabboo guddaa magaalaa Finfinnee irratti eebbisiise. Nafxanyoota waliin ta'uudhaan. Dhagaa gaama dubbii isinii malee. Warshaan magaalaa Finfinnee keessatti dhaabbate warshaan daabboo kun qamadii Gondar, Gojjam, Maqalee yookaan Matakkal irraa dhufuu ni miti. Kan daabboo oomishu kan uummata magaalaa Finfinneetii fi ambaasaaddarootaa fi imbaasiiwwan biyya Itoophiyaa keessa jiran adii hunda garaa guunnu nuti nyaachifnee obaafnee jechuudha. Garaa isaan guunnu qamadiin kun lafa Baalee fi Arsii qofarraa dhufa bakka takkaan dhufu beekama. Baalee fi Arsii keessaa baha jechuudha. Qeerroon Baalee roobee lafa bullaalla dinkitti gubarbaajaa lafa gurguddoo mootummaa fi warroota dhuunfaa hagam gagga'u kana jira. Kan lafa investoroota qamadii jechuudha. Kun hundi har'a hin jiru. Qeerroon Baalee roobee karaa cufa, diishoon karaa cufa, obboloonni keenya gaara waashaa sabsibe gaara washaa, qeerroon gaara washatti karaa akka cuftu, adaabbatti, dodolatti, tarkaanfiiwwan garaagaraa jechuudha. Maal jechuu barbaada? Amma qeerroon adaabbaaf dodolaa seentarii Shashamannee illee akkas jechuudha. Keessattuu Shashamanneen wanta saawuzii irraa dhufu jechuudha. Sidaamaa keessa wanni bahu, Walaayittaa irraa wanni dhufu, sabaaf sablammoota garaagaraa irraa warra Dabuubii irraa meeshaa dhufu hundi Shashamannee keessa baha jechuudha. Achirraa Arsii Nageellee keessa baha, achirraa Zuwaayii keessa baha. Kan hundi qeerroon bakka garaagaraatti tarkaanfii waan irratti fudhatuuf abbootiin qabeenya saataanii daldaltoonni kasaaruu waan hin barbaanneef jecha dirqama yaamicha yookaan tarkaanfii qeerroo fudhachuu jiru kana kabajuudhaan akka isaan sochii takka hin geggeessine abdii irra qabna jechuudha. Qamadiin garbuun biiraan oomishan laala. Oromoo dhagaa garbuun biiraan oomishan. Warshaaleen biiraa Itoophiyaa keessa jiran sun guutuun garbuu kan fudhatu Arsii keessa oomisha. Arsii keessa oomishama. Baalee keessatti oomishama jechuudha. Har'a hin jiru jechuudha. Kana hundaan miidhanu laala. Warshaa dhiyeessii warshaa biiraatiif garbuun Baalee fi Arsii irraa deemu hin jiru. Yoo konvooyiidhaan waraanaan ajjabamee ka deemu taa'e malee konvooyiin waraana ooraalii 15 konkolaataa 10 wal jala dhaabanii ka deeman taate malee abadan hin jiru jechuudha. Qeerroon tarkaanfii fudhata jechuudha. Kana mootummaa kana biizii godhu qabna jechuudha. Mootummaa kana ajandaa assaayimentii kennina jechuudha. Maaliif mootummaa kana waraana isaa kana bittinneessinee garagara bakka garagaraatti bittinneessinee akka konvooyiidhaan deeman jechuun waraanni magaalaa keessa hamaan dalagu konkolaataan shayoo Shashamannee keessa bahuu barbaade waraanni ooraalii 2-3 isa eega ka Baalee irraa dhufu ka Harargee irraa dhufu ka Wallagga irraa dhufu ka Jimma irraa dhufu ka bakka garagaraatti dhufu yoo akkasitti bobbaafnu taate ka Jibuutii irraallee bakka fedhe irraallee ka deemu taate waraanni Abiyyi magaalaa keessaa yaa'ee konkolaataa bakka kana deemu qofa deddeebisaa oola jechuudha. Diinagdeewwan sochiiwwan abbootii dhuunfaa immoo kan Oromiyaa keessa jiraatan kan sabaaf sallammii ta'an kabajuudhaan isaanis yaamicha qeerroo kabajuudhaan akka qeerroo cinaa dhaabbatan ni godhama jechuudha. Mootummaa kana keessatti maal fudhachuu danda'a? Tarkaanfiiwwan sabaaf sallammii walitti buusuuf suuqii sabaan Guraagee ta'an kan warroota Amaaraa ta'an isaanis suuqii banaa jedhee akka qeerroon dhufee tarkaanfii irratti fudhatu gochuudhaa fi qabsoota inni xureessuu barbaada. Mootummaan Abiyyi informeeshinoota garaagaraa waan qabuuf achi booda walitti bu'iinsa sabaa fakkeessuudhaan lala bakka tana sirriin hordofaa qeerroo biraan nagaa. Qeerroon dhugaa qaba, haqa qaba, naamusaan ni injifanna, ni moona. Irrallee aannes beeyna, ammas itti jirra, tarsiimoodhaan deemna, tarsiimoon masa qabna, mataaf biila waliin qabanne tokkummaadhaan qabsoofna jechuudha. Warroonni sabaaf sallammoota nu keessa jiraatan kan gartee daldala garagaraa irratti bobba'anii jiran kan yaamicha qeerroo akka kabajne mootummaan dirqiidhaan suuqa bansiisuu mala mootummaan dirqiidhaan wanta garagaraa gochuu mala achi biratti qeerroon tarkaanfii barbaachisu jechuun haala qabsoon ta'e ittiin xuroofne
haala bifa iftoomina qabuun bifa gartee qaroominaatiin haala ittiin qabsoon ta'e fashaloofne sabab sablammoota nu keessa jiran hammachuudhaan isaaniifis gorsa kenna yoo jarri immoo isaanitti dhiyaachas maaliif kana gootee hojjettanii gaafattan taate waan mootummaan dhiibbaa isaaniirraan ga'e san akka isinitti himanii fi isinis gabaasisan akka gama qabsaa'otaa fi warroota hooggantoota Itoophiyaa Oromootti ergitan abdii guddaa qaba jechuudha. Kanatti aansee qabxiin kiyya inni guddaan maalidha? Mootummaa Itoophiyaadha. Dugugguruu lafee intarnaalii isaa jira waan biyya keessatti ta'uu qabu. Ka'alaa gabaabsineetuma fixaa jira jechuudha. Biyya keessatti maaltu godhama? Ikoonomiin biyyattii Itoophiyaa guddichi eenyu? Ispaayinaal koordiin dugugguruun biyya Itoophiyaatiif abiyyi ka Oromoo fixaa jiru ka ta'e baankii daldala Itoophiyaati. Oromoon baankii daldala Itoophiyaadha rukutuu qaba. Baankii daldala Itoophiyaa keessaa Oromoon mallaqa isaa qabu mallaqa isaa achi keessaa baasachuu qaba. Ka baankii daldala Itoophiyaatiin ellisii qabu ellisii baankii san dhaabuu qaba. Daldaltoota baankiiwwan garaagaraatii fi yakkoota wan mootummaa godhu fakkeenyaaf ellisiiwwan garaagaraa banachuu mara yookaan ammoo tunuu mootummaan kun gartee amma naashinaal baankii fudhadha beeraawi baankii isa jennu. Beeraawi baankiin kun maal godhaa? Baankii mallaqa biyya alaarraa fiduu maxxansuu fi baankiiwwan biyya keessa Itoophiyaa keessa jiran bulchu. Garuu birri mallaqni guddaan biyyattii Itoophiyaa kan jiru baankii daldala Itoophiyaati jechuudha. Abbootiin qabeenya Oromoodhaa kan qabsoo kanatti amantan kan birriin kee kuma lama birrii kuma lama xiqqoodhaani birrii Oromoon miliyoonni 20 nigdi baankii keessaa yookaan miliyoonummaan 10 birrii achi keessaa qabu kuma 5 osoo kuma 10 qofa baasee birriin sun gara biliyoona meeqatti tilmaamama jechuudha. Baankii Itoophiyaa 0 godhuu qabna nama. Baankii daldala Itoophiyaa kana rukutuu qabna jechuudha. Dinagdee Itoophiyaati jechuudha. Kasaaraa guddatu mootummaa kana ragaa jechuudha. Yeroo kana immoo naashinaal baankiin maal godhuu mala? Baankiiwwan daldala dhuunfaa kan ta'an kan akka baankii Awaash, Oromiyaa Kooperaatiif, Oromiyaa Intarnaashinaal fi baankiiwwan daldala biraa boondii dirqamaan bitanii boondiin ati bittu kun maallaqaan bitta. Boondii ati bittu maallaqaan bitta. Maallaqaan boondii kana irraa bitee maaliif ijaarri boondii bitanii maallaqa naashinaal baankii yookaan beeroo baankii kanaa kennan jechuudha. Baankiin kun ammoo baankii daldala Itoophiyaa kana akka inni hin daddaaqneef akka inni jiraachisu godhuudhaaf tooftaa fi tarsiimoo mootummaan Abiyyi baafatee itti deemaa jiru dhagaa jirres argaa jirra jechuudha. Kasaaraa gama doolaara biyyaa fi sharafa biyya alaatti irra gaheen jechuudha. Guyyaa kan gaddaa dochebeele ta'ee viiyoo irratti hin beeku viiyoo Ameerikaa fakkaata. Mootummaan baankiiwwan daldala biyyaa gurguddaa keessaa harka baafachuudhaaf godhaa jira. Warroota IMF hojiidhaan warroota IMF jechuun warroota mallaqa liqii addunyaa liqeessa wajjin hojjechuu fi harka keessaa baafatee dhibbaan dhibba osoo hin taane parsantii 50 yookaan harka keessaa baafatee akka waan kana mootummoonni addunyaa kontirool godhanii fi akka gartee baankii warroonni dhuunfaa yookaan abbootiin qabeenyaa dhuunfaa biyya keessa jiran akkuma kun hoteelee fa'aa gurguruu deeman warshaa sukkaaraa, warshaa zayitaa, warshaa dhuunfaa, warshaa biiraa maali kana warroota abbootii dhuunfaadhaan gurguraa jiranitti baankii daldala gurguddaa biyyattii Itoophiyaaf ikonoomii jedhame san warroota nafxanyatti dabarsee kennuudhaaf Abiyyi waliigaltee fi tooftaa tarsiimoo inni kaayee deemaa jiru irra kennee jira. Kun maalidha? Ilmaan Oromoodhaa cabsuu fi olaantummaa diinagdee isaanii mirkaneessachuudhaaf sochii isaan eegalan kana dura buunee itti barre laamshessuu qabna. Kanaafuu baankii daldala Itoophiyaatti Oromoon fayyadamtu birrii 1,000 keessaa qabaatte baasichi mallaqa kenna. Achi baasaa mallaqa keessan qabsoo haga qabsoon Oromoodhaa bilisummaa Oromoodhaa na laallatti jirtu. Haga Jawaar mana dukkanaa keessatti hidhamee qabbana keessatti hidhamee abbaan qabsoo abbaan qeerroodhaa fi abbaan tarsiimoo shufeera baabura Oromoodhaa kan ta'e shufeera baabura bilisummaa uummata Oromoo kan ta'e Baqqalaa Garbaafan Shamsaddiin Xaafan Jalabdii Raggaasaafan Dr. Shukut Galataafan gootonni qabsaa'onni Oromoo meeqa dhabamanii kana buutee isaanii dhabamsiisanii har'a doorsisa hayyoottan Oromoo mana keessatti hidhuu achi harkisu as butuu achi darbu as darbu kana hunda osoo agartu odoo Abiyyi jumlaa siqitu jiru Abiyyi si nyaachuuf sitti deemu agartu namni baankii daldala Itoophiyaa keessa birrii mallaqa kee qabdu please mallaqa keessan keessa baasa warri biyya alaa jirtan biyya Arabaa obboleeyyan keessan maatii keessan illee akka jiraatan taate Awurooppaa irraa biyyoota garaagaraa irraa akka baankii daldala Itoophiyaatti hin fayyadamne godhuudha jechuudha. Kun qabsoo Oromoodhaa tumsa qabsoo Oromooti. Namni tokko har'a hiriira bahulleen
gaariidha biyya Awurooppaa keessatti. Har'a yoo kuma 500 baankii daldala Itoophiyaa keessaa qabaatte baankii san keessaa maallaqa baastee bakka siif amanamaa ta'e yookaan baankii Oromoo keessa yoo kaa'atte har'a qabsoo Oromootiif gumaacha guddaa gochaa jirta jechuudha. Qabsoo Oromootiif irkoo jabaa ta'aa jirta jechuudha. Kanaafuu warri baankii daldala Itoophiyaa fayyadamtan akkas gochuu qabna. Baankii daldala Itoophiyaa irratti xiyyeeffadha. Ellisii warri maallaqa ellisiin doolaar hin jiru, yuuroon hin jiru. Sababa koronaatiin wal qabate mootummaan kun mootummaa kaasnaa wayyaana nu jalqaba qullaa gooteetti kennite waggaa 4 keessatti waggaa 2 keessatti biyya laaqee biyya diigee nafxanyoota jaaree ilmaan Oromoo pirezidaantii baankii daldala Itoophiyaa akka turan obbo Caalaa Ginaa isaan fa'aa achi ari'anii nafxanyaa fidanii Saalaworqi achi ari'e ambaasadara biyya maalii godhanii achi ari'an jechuudha. Kana osoo argitu Oromoo baankii daldala Itoophiyaatti fayyadamtu Oromummaan kee gaafii keessa gala jechuudha. Kana jechuu barbaada. Inni qabxii kiyya kabiraa ammoo qabsoo keenya amma qeerroon tarkaanfii fudhachaa jiru kana ilmaan Oromoo biyya alaatii fi biyya keessa jirtan tarkaanfiiwwan barbaachisaa ta'e hunda fudhachuudhaan nutis qeerroon warri biyya alaa jiru abadan hin rafu gallee hin rafu hanga hayyoottan keenya achi baanitti tarkaanfii barbaachisaa ta'e mootummaa kanarratti fudhatama jechuudha. Sochiin gaazaan jiru karaan Jibuutiidhaa dhufu Baabbileen hargiisaa wal qunnamsiisu Sumaaleen jimaa haraaraadhaan marattee haraara jimaatiin mootummaa kanarra fichuuf danda'amu gurguram hiriira yoo jirrin bayin agartan jimaan takka warra keessa kan namni taate jechuudha. Warqeen bawullee akkasuma Oromiyaa keessaa ba'a. Bunni Oromiyaa keessaa ba'a. Jimaan Oromiyaa keessaa ba'a. Wanni kunniin beeka diinagdee Itoophiyaa sadarkaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jira jechuudha. Kun hundi Oromiyaa keessaa yaa. Nuun biyyi sun jiraatti. Biyyi sun ofii isaatti jiraachaa Oromoo hiyyoomsaa, Oromoo gabroomsaa, Oromoo mataa keessa itaa, Oromoo reebaa, Oromoo gudeedaa, ulfa garaa darbaa, Oromoo mataa mataarra mormarra dhahanii hayyoottanirraa hanga qeerrootti ijoollee xixiqqoo elementarii baru hanga xixiqqoo ijoollee waggaa 9 gattu ajjeestu, isaan reebdu, Oromoo doorsistu, Oromoo tana buutee dhabamsiistu, Oromoo xiqqeessitu, Oromoo gartee qeerroo tarriistu biyya jettuun biyya miidiyaa irratti gabbaanii nafxanyoon jechuudha. እነዚህ ግንባራቸውን ብለው መመለስ ነው ጀ አገተኒ ቲቪ ቢጀቲቲን ደበርሰን ቻናል ቢጀቲቲን ደበርሰን ጅቹ ጀሪቱን ኑራ ፋንጅቱ ሚዲያ ቢጀቲው እንደ ኮንትሮል ሁለት ጅርቲ ኢቲቪ ፋና ዋልታ ኢዜም ኢሳቲን ሚዲያውን ገረገራ ፈየደሙዳን ፕሮፓጋንዳ ቢ ሁሎሎ ፈጀ ቀሮ ከላፈሞ በከንቀው ቀሮን ጀረለ ሳት ይትነገንቆ ቀሮ ካዮ ቀባ ሙላታ ቢ ካዮ ሰራ ጀልብስቱ ሙለኒ ከነ ካዮ ከነ ብልሱ ማለት Gabrummaa jalaa bahudha. Hayyootatti na hidhaa keessaa baasudha. Hidhattoota siyaasaa Oromoo hunda hiiksisuudha hidhaa keessaa. Dimookiraasiin dhugaa fi dimookiraasiin akka qabeessatti akka biyya sanatti dhufu godhudha. Kanaaf sabaaf sablammoonni hedduun nu wajjin dhaabachaa jiran. OMN sagalee walaayitati hin beekan. Dur warri Amaaraa jala yaa'u hundi irra warri isaatiin dura fi warri Gimboo Sabatti jala yaa'aa turan har'a deebi'anii Oromoo wajjin qabsaa jiran. Oromoon federaalistiidha. Qabsoo dhugaa Oromoo qabsaa'uu isa waan beekaniif jecha sabaaf sablammiin Sidaaman eenyu jalatti biyyi sii mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffate. Oromoo jalatti koola qeerroo jalatti kan ejjetuun akkasitti injifate kan akkasiin naannoo of danda'u ta'e kanaaf har'allee dhugaa kana dhaloonni amma jiru waan ijaan arge qabatamaan seenaa dhaga'ee osoo hin taane guraageen dur yeroo wajjin qabsuuf xarra nu wajjin qabsaa'uuf fidhinnaa qaban mul'isaa jiran nu garsiisaa jiran hiriirri nu asitti baanu hunda dhufanii nu wajjin dhaabbachaa jiran silxeen akkas walaayitaan akkas sabaaf sablammoonni saawuzii keessatti argaman kun hundi akkas jechuudha. Har'a kanaaf Abiy akka isaan gaafii naannoo hin gaafanneef gaafii naannoo of bulchuu guraageen silxeen walaayitaan Abiy maal godhuu deemu ummatuma saawuzarnii kana bakka afurii qoodee bulchuu deemu kana sirriitti beekan isaan har'a Oromoo solidaaritii cinaa dhaabbachuudhaaf fedhinnaa akka isaan qaban keessaa nu qunnamaa jiran hiriira keenya irratti hirmaachaa jiran South Africa irraa Awurooppaa keessatti Ameerikaa keessatti jechuudha. Kanaafuu sabaaf sablammoonni dhugaa fi akka kenna waan beekaniif jecha qabsoo keenya cinaa dhaabbatan Abiy nafxanyaa nu jaallattu bara kalee daawun jechaan turanii mara Abiy ICC jechaan ture kalee Abiy ICC jechaan warra turetu har'a kana jedha jechuudha. Kanaafuu ummanni Oromootii fi ummanni biyya Itoophiyaadhaaf kana beeytanii mootummaa kana hiddaarraasnee buqqifna qabsoon keenya itti fufa qeerroo itti muddii sin jedha itti muddi qeerroo kaadreen biltsiginnaa
hagam takka akkasiin tambacabacaa jirtu hagam takka akkasiin wacaa jirtu hagam takka akkasiin sodaattee ofirratti fincaalaa jirtu barru taayee dandaafaa barreessan deema laala banda Tigraay TPLF jinni waan fete jedhe ወያኔ ከላይ ነው ጀቻ turte bara naftanya kaleessa ጋሎች ነው ጀቻ turte bara እነዚህ ጋሎች ወሩም አቦትን ኢሳኒ ደለገን ሰነረለ መቃም ኦሮሞን ቀም ባንዳ ነማንጀት ባንዳ ኦፊታቴ ቹ TPLFን ጀራን ባንዳ ጀት ጀርለ TPLFን ባንዳ ጀራን አቹባ ባዱማ ከሰፍተና ኑቲ ሰቦንቶታ ኦሮሞ ቁልቁሉ ወረ ቆተነኛ እንደመለ ለፈንጉርጉሩ ጅሉ ገርተኒ ኦሮሞ አከሲቱ ኦሮሞ አማራ ኡመታ ከኛን ኢርቡ ኡመታ ወረ ትክሱ ወረ ደንታ ሰባት ይቀብሳው ወረ ደንታ ሰባን ጉርጉረን ወረ ከርቴ ኦሮሞ ማሳ ካሬ ዲበሸን እንጅጅረ ወረ ገርተኒ ገራ ሳንቲ ቦሎለ ገራ ሳንቲ ጅረኒ ኦሮሞማ ገነን ኢትዮጵያማ ለልሰን ኦሮሞ ሾሮኬስቶታ ይቻጅረን ቁባ ቀምና ከነክ ሴነቱ ይመጅቹ ከናፍ ዳም ሲያቁ መራት ቀብቶ ኮማሊ ዳስ ትይጥሉማ ኦሮሞ ነጋ ቀብሶን ብዬ ኢትዮጵያ ከስት ቁዳማ ጅርቱ ሞቱማ ስና ብዬ ከነ ቀሮን ደረሰ ይል አብይ ቅለሰረ ይራማ ናሎ ትግራይ ካቀሙ ናሎ ኦሮሚያ ካቀሙ መለጊያ ከስ ማሪ ነከስ ሞቱማ ቁልንጅሩ ከናፍ ፕሮፓጋንዳ ፊደ ቴዲ ኃይለ ገብረስላሴ ጅን ሱራ ከኤ ሱራ ሲገድ ሰይቹ ከናፍ ጀቹዳ ኃይለ ገብረስላሴ ጅን ሱራ ከኤ ሲገድ አከለመ ጅሩ አከለማ ልቡን ጅሩ ኃይለ ጅን ከኤ ሱራ ሲገድ አጀንዳዋ ገረገራ ሲፊደ ጀቹ ኑቲ አማ ኢልማን ኦሮሞዳ ኢረት ደለጋ ጅራ አጀንዳ አብይ ከነ balina yeroo biraatti si duduba kan irratti dalagaa jiru dhaamsi xiyyettadhuma ta'an qabu maali oromoo dhageettanii na amantanii miti caasan lammaa magarsaa ijaaree hagammaa hin jirti sabboontonni ilmaan oromoodha akkuma profeesar Inu Shaaqofa akkuma doktor Milkeessaa fa'a arrallee achi keessa jiran jechuudha kana beekee kana hubatee abiyyi maal gochaa jira beektanii kaabinoota mootummaa naannoo oromiyaadha OPDO percentii 50 shashamannatti kantiba kaabinoota godinoota aanota hunda keessa deemee hidhaa jira maal gochuu beektanii amaar waan oromiyaa keessa jiraatu mirgi amaaraa fi mirga amaaraa waan eegamuu qabuuf percentii 50 naannoo keetirratti lafa keetirratti qabalee keetirratti ganda keetirratti lafa dhurii keetirratti awwaalame irratti kaabinee percentii 50 amaara percentii 50 oromoo gochuudhaaf deemaa jira abiyyi kana sirriitti waan hubattuuf kaadree fi warroonni mootummaa kana keessa jiran kana deeman dhaban hooggansa gartee qabsoo oromoo kan akkuma gaafa zamana wayyaaniin qabsoon tiim lammaa isaan fide kanatti humna jijjiirama jala daayivert ta'uu barbaadan sabbootota jira jechuudha har'a biyya ka biyya laaqaa jiru akkanatti warra kaleessa qabsoon oromoodhaa isaan harcaaftee warroota kaleessa qabsoon oromoodhaa gabrummaa wayyaanee jalaa isaan baaftee warra xurataa bahan abii ol deebisee bara warra kan angorraa buusee sabboontota isaan ol deebise eenyu fa'a lammaa fa'a xayyibaa fa'a lala hoo agartan warqara gabayyoo fa'a warroota tiim lammaa jedhamanii beekaman adda isaan hunda rukutanii warroota gantootaa fi hattootaaf faayidaa bu'aa dantaa garaa jala deeman abii ol baasaa jira jechuudha kana sirriitti beekuu qaban jechuudha kanaaf uummanni oromoodhaa mara godhuu qabdan wanni isin godhuu qabdaniif ejjennoo isin fudhachuu qabdan takka isin himaa harallee parsantiin 80 warri abiyyi wajjin PP keessa jiru PP keessa oromoon jirtu parsantii 80 kara deemu warra wallaalaan sinima poolisiin oromiyaa dhabar nama ajjeesnu jedhanii arra hidhamaa jiraniiru poolisiin lammaan jaar ka gaafa irreechaa akkasitti qeerroo cinaa dhaabbachaa turan magaalaa finfinneetti isaa ta'uuti irreecha lammaffaa qabamu eegamni jijjiiramaa dhufe poolisiin akkasitti qeerroo wajjin suuraa kaatuutti sun hundi har'a buloota keenya hin ajjeefnu jedhanii dhugaa fi shiraa fi sharrii naftanyicha kana waan beekaniif jecha ummata isaanii waan ajjeefnu jedhanii hidhamaa jiran kan ummata fixaa jiru waraana ittisa raayyaa ittisa biyyaatii fi waraana gartee deeggaddaa biyya leenjisu humna addaa oromiyaa kan jedhan kuma soddoma inni leenjisee beeksisee gartanii warri sunniin warra disipiliinii waraana keessaa ari'aman disipiliinii dhabuudhaan adaba dhabuudhaan seera cabsuudhaan wantoota yakka garaagaraatiin warra waraana keessaa fi poolisii federaalaa fi poolisii naannoo keessaa ari'aman ilmaan nafxanyootaa fi naannoo amaaraa irraa dabalatee warroota afaan oromoon beekne jaaree abiyyi kana
uummata Oromoodhaaf fixaa jira. Kanatu si duguugaa jira. Poolisiin magaalaatti fi hidhataan milishaa uummata sarratti dhugaasuu dida jira. Hin dhugaafnu ilmaan kenna jebna. Poolisiin magaalaa Oromoo yoo taate dhalataa magaalaa saniiti mucaan kun. Ajajaan poolisaa ta'uutii komandaritti hin goonu uummata kenna fixu. Uummanni kenna qabsoona karaa nagaa gaggeessan godha. Dinnaa hidhaa kaabinee kaadiree guutuu Abiyyi hidhaa guuraa jira. Kanaaf parsantii 80 irrallee garagaluu waan barbaadu jecha warri PP keessa jirtan ka Oromoo bakka buuna jettan uummata keessan cinaan mallee dhaabbadha. Uummanni kun qeerroon isin bilisoomsa. Gabrummaa nafxanyaatii fi gabrummaa Abiyyi jalaa isin baasa. Wayyaaneen akka Abiyyi isin gochaa jiru isin hin goone. Wayyaaneen yoo takkaa kaadiree fi kaabinee kana gooyite beeti. Poolisa hidhannoo eeggachiisaa hidhaa. Bulchaa godinaatiif bulchaa magaalota gurguddoo hidhaa. Kaabinoota abbootiin murtii abbootii alangaa daanyaa mana murtii aanota godinoota keessatti guutuu maqaa isin lakkaa'uu danda'a. Gandaan daladhe keessatti jechuudha kennan. Akkamitti ijoollee qeerroo hidhaa dhaabaas jedhamanii warra tumanii caccabsanii mana itti darbantu jira jechuudha. Kanatu jira jechuudha. Kanaaf qabsoon Oromoodhaa jabaattee belbeltee deemaa jirti. Kanaafuu qabsoo baabura bilisummaa Oromoo kana yaabbadhaa. Yaamichi qeerroon isin godhaa jira. Warroota argantoota ta'an Oromoon guutuun liistii isaanii qaba. Liistii isaanii qaba jechuudha. Bor'eessa akka isaan seenaa arguuf deemne jechuudha. Wayyaaneen baqattee maqalee galtu uummata sitti. Isaan baqatanii Oromoo keessa jiraachuu hin danda'an. Neever ever. Oromoo ajjeesee seeraan itti gaafatama. Nama Geetaachoo Asaffaa qabuu dadhabee ana biyyee bulcha jedha. Geetaachoo Asaffaa qabuu dadhabee Joorfaa warra dimokiraasii karaa nagaatiin mootummaa kana jala teessoo qaba. Mootummaan kun mootummaa jijjiiramaati jedhee warra filannoo dhugaa filannoo dimokiraatii biyya san keessatti akka dhufuuf karaa nagaatiin qabsaa jiru hidhala. Geetaachoo Asaffaan Fartoo Jawaara Nyaasaa. Kana mootummaan kana biyya bulchaa. Kana mootummaa hoffee mootummaa sobaa kijibaa hin jiru mootummaan kun ana isinitti baate. Kanaaf uummanni Oromoodhaa kana beeytanii hubattanii dammayxanii kaatanii tokkummaadhaan keessaa fi alaan harka wal qabanne gallee irra fudhu abadan akkasumas seenii miti abaddan hanga Jawaar masaraa san hin seenaa masaraa arakkee gaafa inni masaraa san seena Jawaar iddoo masaraan jijjiirra falfala Minilik Haile Sillaasee fi Daani'eel Kibrat Faal achi keessa qabaran san keessatti abadan Oromoon mirgisii argamee hin jiraatu jechuudha. Kanaaf masaraa haaraa ijaarannee daaddishaa kenna fuunee achi dheena jechuudha. Maandellaa Oromootiin Jawaar Mahammad Maandellaa Oromooti. Har'as boru siftaanis kan Oromoon ganne Oromoon gurguranne kan lubbuu isaan heelanne yeroo biyya qabsoo seennu sirbaa fi seenne qabsoo sirbaa bayanii morma dhoosifatanii sirbatti hin jiru qabsootti jirra jedhee barjoora. Wanni biyya galleef qabsoo uummata Oromoo galmaan gahuudhaa fi mootummaa kana cinaa dhaabbanne dimokiraasii dhugaa hooka dhufu taatellee Oromoon ni mo'a. Haqni yoo jiraate Oromoon kana fedhanuu ni mo'a. Kanaaf galle biyyatti du'aan sodaannu jedhe. Nu ajjeesanillee nu hidhan malee dhabaa nu godhan nu bachiisan malee biyya tana gadhiiseen deemuu rabbi garitti uummata kiyyaan saba kiyyaa rabbi garitti uummata kiyyaa qabaa uummata Oromooti qeerroo Oromoon naa jiraa jedhe. Qeerroon ammoo si jirra jennan. Kanaaf ni moola irra aannaa qabsoon deemaa jiru waan baay'ee tokko nama gammachiisu lagannaan gabaa itti fufee jira. Mootummaan kaabinee soba walola adda addaa propagaandaa kana barreessaa jirti. Warra propagaandaa kana bara uumuu jira taa'ee mallaqni kafalamaa jiru qeerroon biyya keessa nutti himaa jirti. Birrii kuma soddoma kafalaa ijoollee miidiyaa kanarra isaan gadhiisantu jira jechuudha. Kanaaf nuti ammoo isaan caallee argamuu qabna. Qabsoo keenyaaf siyaasa keenya nu danda'aniiba. Nuti gadi baay'ee ibaluu ICC, ibaluu Shabbaarii, ibaluu terroristii, ibaluu akkanaa jedhu. Oromoon haqa keenya dhugaa qabna, haqa keenya falmanna. Dhumatu fuuldurri keenya ifaa argina. Gara ifaa malee gara dukkanaan deemnu. Warra dukkanaan nu deebisuu barbaadu. Abadan uummata kana hin danda'an. Uummata Oromoo kana ga'uu miti. Tigraay miliyoona 3 hin dandeettan abboleessu. Oromoo miliyoona 50 miti. Tigraay miliyoona 7 hin dandeettan hin dandeettan. Andugaa sinti waati. Tokkummaan kee sibiila feerroo cala jabaatu akkuma jirutti Oromoo ammallee tokkummaa kee cimsi jajjabee qeerroo koo jajjabee koo akka feerroo qabsoonaa finiinsi bakka jirtu kiyyaa keessaa fi alaan mootummaa kana diinagdeedhaan laaffisu. Kun qabsoo karaa nagaa keessaa gaggeeffamu keessaa tarsiimoo tokko. Tarsiimoon itti aanus bifi qindaawaa ta'een hayyoonni Oromoodhaa qindeessanii injineeroonni siyaasaa Oromoodhaa waan kana nuu baasan
qabsoon ta'e ni milkooyti obboloonni kennalee hidhaa keessa ni ba'an abadan kana shakkina Abiy jaarmoota siyaasaa Oromoo keessa warroota gantootaa fi abboota warroota isaaf dubbatan isaaf xabaqaa dhaabbatan jaarmoota hunda keessa bitatee jira nusarraa dantaa qabu Oromoon dhugaa beekaa qabeeka bakka dhugaa fi haqiitu beeka wanni miidiyaa jiraan namni dhagoon jiru propaganda biyyillee amma kana booda nu kennu nama dhagoon jiru propaganda kennama qabsoo kenna lagannaa gabaatti fufi gaasni akkas sochoone warqeen akkas sochoone bunni akkas sochoone jimaan akkas sochoone qamadiin akkas sochoone garbuun akkas sochoone timaatimaaf dinnichaan akkas sochoone muuzii shunkurtaan akka hin jiraanne finfinneen guyyaa lamatti timaatimni dhibba seennan ambaasadoroonni biyya san keessa yaa maaliif imbaasiin Ameerikaa bajeta jara sanii rawat jireenyi qaalee jira mallaqa nu dabala maal Itoophiyaa ikoonomii inflaashinii tuumame nigdi baankii mallaqa qabu jinnii hin qabu mootummaa kana jalqaba diinagdeen zeeroo godha jechuudha. Diinagdeen yeroo zeeroo godhu kanatti mallaqa waraanaa akka furu dhabu nyaata waraanni nyaatu dhabu maaltu isaan mudatu duuba kasaaraa waraanni keessaa bahu waraanni waakkachuu waraanni gara uummata deebi'u waan meeqatu jira waan meeqa jiras keessa mootummaa mindaa namaa kafaluu dhabu kasaaraa gurguddatu dhagaa gaaf baadummee san kasaaraa meeqa ture mootummaa Itoophiyaa ala muddifatu gargaaraa ture mootummaa yeroo sanitti jechuudha mootummaa mallaqa harkaa dhabee saantimii harkaa dhabee nuul zeeroo nyaata jechuudha harallee abbootiin qabeenya nafxanyoo tokko akkasii gargaaran taate akka jara hin dandeenyetti Oromoon diizaayin godhee injinaringii ajaa'ibaatiin diizaayin godhee itti deemaa jira. Ni injifannaa proposaalli kenna proposaala jabaadha cimaadha hayyoonni Oromoo biyya alaa kana jiran rafaan jiru hin rafnu abadan gallee rafnu tarsiiboodhaan itti deemaa jira mariin garaagaraa godhamaa jira wal dhageettiidhaan tokkummaadhaan tarsiiboon ammas qabne ni moona ni injifanna irra aanna galatoomaa naa jiraadha qeerroo ni moota bakka jirtu kee qeerroo amantaa waliin si buusuudhaaf sin danda'an shira jaraa duruutti beeknu nu dhiisaati jedhaa caloon bare farda kenna bareechanii farda kenna beekan jedhe farda Oromoo iyyuu hin beekan nuyi miti walitti bu'iinsa sabaaf sablammii uumuudhaaf miidiyaa jiraati waan afarsan waan fedhanaa jedhaniiti hin dhagayina kana dhumarratti guyyaa boruu waa'ee artistoota Oromoo biyya alaa kana jiran ajanda qabadhee isin dhufa artistoota biyya alaa jirtan gaafii guddaa sirnaa qaba of qopheessa guyyaa borii obboleessi keenya dangada sirba warraaqsa sirbe dulli miidiyaa Abbaay miidiyaa mootummaatiin dulli garaagaraa irratti godhameen raayyaa istuudiyoo biyya jira doorsisni cimaa fi hamaa irra kaa'ame yuutuubii irra akka sirba san kaasu godhee jira. Sirbi warraaqsaa beenzina qabsoo bilisummaa uummata Oromooti. Kana wallaaltanii boorsiin dhufaaf qopheessaa artistoonni Oromoo kan biyya alaa keessatti argamtan hundi keessan isin qofaaf dhufa bara. Isin qeequuf isinii waa jechuuf miti. Akkuma uummata kana cinaa dhaabbattaniif yaamicha obbolummaa yaamicha Oromummaadhaan isinii godhu dhufa jechuudha. Haacaaluun maaliif ajjeefama? Sagalee uummataa waan ta'eef abbaa warraaqsa kana fincilsiisu beenzila gaasa ittiin ciqqicuutiin eebbisaa addunyaa maa ajjeefama? Waboo koo wabuukii waboo gaafa murkaa keessa deemaa hin sodaannee takka jiruu isaatee wareeree abaa'oo bosona keessa jooree waboo koo waan jedhee sirbeef waan uummata kakaasuuf miti. Usman yommuu isaan dukkana jalatti maayidha. Artistoonni Oromoo maa ajjeefaman? Umar Suleeman Doorsinii hamaan maarra ture. Geerarsaan uummata dammaqsaan turre. Uummata kakaasaan turre. Har'a yeroo Oromoon ciniinsutti jirtu kanatti yeroo Oromoon akkanatti haala hamaa kana keessa jirtu artistoonni biyyaa maaliif ustanii maaliif callistanii boor gaafii isinirraa qaban boruuf naa qophaa'a. Sa'aatii gaasni beenziilii Oromoo barbaachisutti sa'aatii yuutuubii irraa yeroo viidiyoo matakkitti sanuu buusan gabbaatanii wal quba qabaatanii wal jaartanii biyyaa biyyatti nu ammoo artistoonni Oromoo addunyaa irra jiru guutuun ruumii tokko qabnaa wal mari'annaa wajjii haasofnaa wal mari'annaa jechuudha. Isinis artistoonni Oromoo waliin dhuftanii sagalee ilmaan Oromoo kana ta'uudhaaf waan isin dhogge maali boru bal'inaan waliin dhufna har'a akkasuma irratti golaba naa jiraadhaa ni moona artistoota Oromoo illee amma gayyaafna damma isinee gayyaafna hundisi amma sirba warraaqsaa jaalattee osoo hin ta'in akkana goonee sirbisiisna jabaadhaa nu jiraadhaa warra keessattuu artistoonni Oromoodhaa ijoollee biyya sirbitee jirtu yuutuubii riippoortiin goone mucaa deengaddaa yuutuubii ni kakaasan inta shawariin Oromoo kana walii dabarsaa. Qeerroo miidiyaa
Network. Subscribe, share, like nu godhaa galatooma.